Amma kan barbaannu gargaarsa meeshaati qoffaarratti lammaffaa kaaseetti hojjenneerra kaaseetti kan hojjenne sanarratti asaasee nuyi kan hojjetan garuu warri waajjiraaniif wanti tokko diskiinis achi Kaanaadaarraa natti fakkaata hojjetamee nu dhufee ture sunis nuun kan geenye hin fayyadamne faayidaa waa tokko ijoolleen immoo akka nu gargaaruu barbaadan namni baay'een nutti meera garuu gargaarsisuu kan nu ga'u direct yoo kara keenyaan dhufe malee kara waajjiraatiin ta'ee karaa akkas akkasiitiin nu qaqqabuu hin danda'u. Amma kaaseettii sanarraas bu'aa waa tokkoon argan nuunuma calluma jennee sirbitoonni sirbineetuma warri meeshaas taphatanineetuma galle malee faayidaa waa tokkoon argannee jarumaaf jaruma waajjiraatiif hojjenne jechuudha. Amma meeshaa jarri nu gargaaranii gargaarsa adda addaa nu godhanii jedhaniiti meeshaa sanaan nu qobaatti baanee kaaseettiis aadaa hundaa walitti goone amma kaaseettii hojjechuudhaaf fixneerra nu qopheeffanne. Garuu gargaarsa dhabne kaaseettii sana hojjechuudhaaf saampilee hojjennee lafa keenyarraa gargaarsa jedhamu kaaseettii nama qarshiis karaa adda addaatiin mooraalis akkasiin barbaachisamutti nama hin kennu dhabnee jarri waajjiraa immoo nu laalamu siin jedhee asitti meeramu beektaa. Kanaatis immoo beekta asitti nu barbaachisu. Karaa innaan jarri immoo gargaarsa adda addaa baay'eedhaatti immoo gargaarsa meeshaa nu gargaaran gaariidhaan jedha. Addina Fiisaa Abdulaatiin naa kenniteef baay'ee sin galateeffadha. Asirratti wanta si gaafadhu hin qabaani jechuun waajjiraa fi bakka galmatiin shaakala gootan qabdu moo isuma kanatti shaakaltuun? Galma kanuma qabna. Kanuma suma argitu kana malee kan biraa iddoo shaakalatti goonu hin qabnu. Inni tuyyuu jigeera bokkaanis nutti roobaa isuma keessatti. Rooba keessa dhaabbanne hojjenna lafti isaas kunoo maan jedhamu qulqulleessus hin jiru qulqulleessaas ofumaaf hojjenna. Kun hundinuyyuu gatamuurraan kan ka'e malee nama ilaalu qabaate immoo kan hin ta'u. Nummoo jaalaluma aadaa guddisuu jaalaluma isaatiif jechuudha malee inni barumsa baratus barumsa dhiisee inni waggaa 10 hojjetes jira 12 kan hojjete jira baay'ee dhagaa hundinuu sana hunda jaalala muuziqaa kana jaalala aartiitii jechuudha. Sana immoo namni si ilaalu yoo hin jiraanne immoo mooraaliin kee gadi bu'aa dhufa malee qabaattee akka itti hojjettu hin qabdu jechuudha. Duraan haala gaariidhaan turtanii amma gadi bu'uun kuni kamirra maalirraa kan madde jettanii yaadduun fakkeenyaaf dadhabina keessan immoo dadhabina bulchiinsaa ta'uu mala jettee yaadda kana lamaan addaatu naa baaste. Amma duraan cimaa ture baandiin kun duraan akka inni itti cimaa ture natti fakkaataa uummatnis gargaarsa hin godhan natti fakkaata. Karaa immoo bulchiinsaatiin immoo gargaarsa hin godhan amma akka waan akkamsiin jedheen sitti bakka akka waan walirraa akka fagaachuu wayii malee ijoolleen badaattiin bakka hojii kanarraa namni meeqa barumsa kan dhiise jaalala isaatiif beekta hamma mootummaan tokkos hin jijjiiramaa namni hamma tokko alaafii jedhamee akkas dhufe hadha boriin deemaa kan biraatu immoo tokko nu dhufe inni immoo akkaataa deemsa isaa akkaataa shanan dhibee kanatti deemsisuu danda'u bu'aan ni buusuu fi miidhaan ni fidu hin beeku waan hin beekneef akkaataa itti nu bulchu hin beekamu natti fakkaata faayidaa isaas hin beekan kan uummataa ta'uu isaas hin beekan kanarratti immoo uummanninii fi baay'inatti uummata jimmaatutti dhimmuu qaba. Inni kan waajjiratti filatamee dhufu kan biyya kan biraa nafxanyaa sun akka kanaa ta'uu hin danda'a. Kan baandichis akka inni kufu kan barbaadus baay'inaan hin jira waajjira keessattis jechuudha. Sun nuuf ifa ta'ee nuun baramne malee ammatu immoo nu uummataa wajjin waliin taanee namni akka itti dhimmu qabaatee akkas wajjiniin hojjanne ijoolleen baay'inatti jaallatti hojii kana jechuudha. Galatoomi fayyaa ta'e. Maqaan kee eenyu siin jedhuuni? Duraan dursee maqaan koo Najaat Warqoo jedhama. Najaat Warqooti jechuun baandii gibee kana keessatti sochiin kee jechuun gahee hojii keetii maali? Gaheen hojii kootii baay'eedha. Nan shubbisaa sagalee simboon tokko iddoo shubbisaa hin qabnetti immoo nan harkaan fudhaa deebi'ee diraamaas nan hojjedhaa deebi'ee beeksisas immoo tokko nan beeksisa. Tole. Jechuun diraamaa yeroo jettu diraamaa akka ammaa hojjettanii beektuuni? Diraamaa mata duree sanaa ibsuu dandeessaa? Mata dureen isaa waa'ee eersii irrattis kan hundaa'e. Amma waa'ee maanguddoo akka jara inni godhannuuf
manguddoo akka sirriitti qabnu akka kabajnuufis kan ta'u guyyaa manguddootaaf hojjenneerra kanuma tole. waa'ee bultii irrattis kan ka'e aadaa keenya aadaa uummataa irratti aadaa uummata